Daani'eel Kibriitii walii galee kitaaba shanee jedhu nurratti baasee bara. Kuni qaallitti geeffamuudha qaba. Galmeen Taayyee Danda'aa qoratamee jira sirriitti. Shimallis Abdiisaa sababa maaliif Taayyee Danda'aa aangoo dhoorge ka jedhu kitaabuma sana addaan bantanii yoo laaltan ragaa guddaa jechuudha. Kanarraan yaanni isaa maali beektanii? Shimallis Abdiisaa aangoo irraa buufatee ta'uufiiti mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu kaayoo qaba. Dammaqaa Mokonnoniin Shimallis irratti dhiibbaa naa godha. Shimallis na jalaa karaa qaba. Ani isin jala fiiga. Luka tiyya isin kenne. Mataa isin dhungadhe. Luka isin dhungadhe. Dhufeet. Ani bakka bu'aa yookaan dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Waan kana osoo natti himin fiddanii san godina irraa fiddanii as keettanii namni sun bulchuudhaaf dandeettii hin qabu. Ati dandeettii qabda. Xawal waallee hattu. Dandeettii isaa qabdaati. Warra har'a aangoon kennameef san caala dandeettii qabda. Mee dandeettii Taayyee Danda'aa natti himi. Dandeettimmaan kee maali? Shanee jettee yoo Oromoo diqqeessite malee dandeettimmaan ati ittiin uummata har'a caffee keessa teettee harka ol baaste adeemsa garaan sirra tarraanii nutu achiin si ga'ee bargurba. Akkana shinnaa jedhiin nama muuduu barbaatti jedhana. Takaleessa osoo itti kadhatanii rakkinna itti kadhatanii waa ganda keessatti hin funaanatanii mootummaa addunyaa irraa riskii itti walii qabatanii adeemsa caffee Oromiyaa mormuu barbaadda. Caffee bilchiginnaa. Hoksaayitii jira. Wanni barbaadan marti anatu isin qopheessa. Har'a affeerraa isinii godhanaa. Ijoolleen hundi keessan shiishaa ka barbaaddu natu sii bita. Biiraa ka dhugdudatu sii bita. Wiiskii ka dhugdudatu sii bita. Affeerraa baay'inatiidhaan. Jimaa qama'uu ka barbaaddu affeerraa narra. Guyyaa edanaa konsartii ajaa'ibaa isinii qopheessee fataa jettanii dhiichisaa bultan akka borga namaatitti. Nyaanni illee hin jira. Jidaada isinii qopheessee, lukkuu isinii qopheessee. Shimallis Abdiisaa Taayyeen Danda'aa caffee irratti guyyaa har'aa jeequmsa waan kaaseef sa'atii ammaa kanatti manni isaa marfamee jira. Ol'aantummaa seeraa jala ooluudhaaf seera cabsee jira. Seeraan alatti wanni tokko wanni dalagamu hin jiru. Biyya Itoophiyaa san keessatti seeraan ala wanni jiru tokko hin jiru. Nam tokko mirga seeraatiin ala caffeen Oromiyaa harka laachuutti jira. Inni ammoo adeemsa caffee akka namata tullubbicho. Ka'anii jedhu jarana. Taayyeen maan Danda'aa kuni dandeettii maalii qabaa? Namni lamaa sadiin isin fiddan kuni dandeettii hoggansaan qabanii. Ana malee jabaan hin jiru. Nama muudama kenna. Hangaasatti taphadhu miskiina Rabbi Mustafa hangaasaa ol jalaan deemte. Birri asii walii fuudhallattu hangaasaa fi Mustafaan Taayyee mashaayiin obaasti. Taayyisha jeglisi malee jiru jettee isuma shaayiin injeera waan hunda gandarraan deemte xibsima kana Taayyee nyaachifte asiirratti bitte. Habiibi wanni akkasii hin jiru. Kuni seera. Yakka dalaydee jirta balleessitee jirta. Taayyee Danda'aa borganama qaallittii jira. Borganama laalan sa'aatii ammaa kanatti olaantummaa seeraa jala jira. Oduu amma naa dhufte bara. Sababiin isaa maali beektanii? Warra har'a muudamni kennameef sana agartanii. Mee namnummaan Taayyee Danda'aa jedhu kana dandeettiin isaa maali Oromoo? Waggaa sadiin kana keessatti dhiiga qeerroo qarreetiin falminee mana hidhaatii baafnee kitaaba shanee jedhu nurratti baase. Kitaaba Oromoon xilaata Itoophiyaati jedhu nurra baase. Ilma ilaalaa jira gurbaa kana. Oromoon xilaata Itoophiyaati kitaaba jedhu nurratti baase. Shanee jechuun Oromoodha. Walii galla. Walii galla girrisa. Shanee jechuun Oromoodha. Oromoodha ammoo xilaata Itoophiyaati jedhee kitaaba seerluka jedha. Har'a hoo harka ol baase. Maal jedha? Caffee. Adeemsa. Gaafii qaba. Gaafii maalii qabda? Bira kunnee jirra. Sagalee laata. Laayin. Waan akkasii yoo ka goota taate wanti sidarra gootan sirrii miti. Naa dhagaya. Galatooma nagaatti jira jedha. Maa gadi baatee hin deemirre? Eega bilchiginnaan siin ta'in gadi baatee maan deemin? Nagaatti jira. Kaatee gadi hin baatu keessa. Daalaa dhageeti. Wallahi gammadee. Yaa Taayyee guyyaa takkatti qocoloo godhanii bareedaatti ol darbanii funjaa keessa dhiittee poolisiin shuxaab siiqa kitaaba Oromoo irratti baasu. Shuxaab siiqa kitaaba Oromoo irratti baasu. Kitaaba seerluka jettee shanee jettee maqaa lubbaasa xawal waallee. Adeemsa wallahi har'a konsartii ajaa'ibaa sirra qopheesse itti dhiichisaa bullee dana gurbattii Taayyee jedha san. Haga inni nu gube kana
sigubda hima sigubda ka tirgubde waggaa sadiin kana keessatti Jawaar Mohammad fa nama lubbuu isaa qabsiisee Oromoo qabsaayaa ture umrii isaa guutuu nama Oromoo ifaajaa ture Jawaari shanee kitaaba shanee jedhu nutti baasa kuni xawal waalle awooshi walli sabdi isaa baga itti galchite wallahi baga itti galchite bakka bilchiginnaa jechuudha kana xawal waalle akka taayee danda'a ta isin keessa teette dammaqaa mokonnonii luka dhiitu ta isin keessa teette Daani'el Kibriitii luka dhiitu funyaan isii qaba qaallittii keessa funyaan isii namni akkanaa farra bilchiginnaati taayeen danda'a gufuu bilchiginnaati bakka funyaan isii kana qabaati qaallittii keessa hin taatu yes 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 asayyo maali beeytanii maaltu akkanatti gammachiisa yaa Profeesar baa gammadda maaliif hin gammanne maaliif hin gammanne taayee danda'a aangoo barbaachaaf aangoof jecha waggaa sadiin kana keessatti wanni inni Oromoodhaan hin jedhin hin jiru wanni inni Oromoo jedheen arrabsin hin jiru nuun jaldeessa nuun jedhaa qamaleedha nuun jedhaa bineensota nuun jedhaa beelladoota nuun jedhaa shanee nuun jedhaa girrisaa nuun jedhaa culullee nuun jedhaa kanaan aangoo fudhachuu deema mee gartanii nama kana tuyyo akkamitti muudama naa kennuu dhabdanii akkamitti osoo an jiru aanarraa fiddanii na dura dabarsitanii nama biraa filtanii mee homa dalayde waggaa sadiin kana keessatti yoo qabsaayota Oromoo arrabsuu taate malee yoo Oromoo diqqaa guddaa diqqeessuu taate malee maaluma dalayde taayee danda'a maaliin si badhaasa mootummaan naannoo Oromiyaa maaliin aangoo sii kenniti bilchiginnaa nama arrabsuudha aangoo fudhattaati Oromoo bakka bu'a jettee dubbi himaa Oromooti moo dubbi himaa Amaaraati Daani'el Kibriitii harka garaa jalaatiin Abiyyii gurgurataa turte harka garaa jalaatiin Shimallis irratti dalagaa turte harka garaa jalaatiin Amaaraan walii galte Oromoo irratti basaasaa turte yaa ima qabamte ka yaa bada hatticha taayee danda'a ima qabamte ka amma nu harkaan baatu amma qabamte amma si qabdee jirti Shimallis fa'a kanaan dura itti himnee jirra namni kun isiniifuu hin ta'u mucaan kuni taayee jedhamtu gurbattiin taayee jedhamtu kuni hidhatti deebi'uudha qabdi bakka baatetti deebi'uudha qabdi qaallittii baasee nutu nama godhee nutu kaleessa sagalee isii tahaa ture Oromummaa waakkattee kitaaba shanee jedhu nurratti baaste shanee jechuun Oromoodha aangoo har'aa laaluun hin barbaachisu barjaran aangoon waan dhufaadha waan kutaadha bar aangoo jechuun waan dhufee dabru bara hundi keessan lakkoofsa bilbilaa kiyya isinii maxxansaa kootta ka shiishaa barbaaddu koottu ka haraqee dhuguu barbaaddu koottu anatu sirraa kafala bakka waadaan anatu si arsisi shiishaa ka arsitullee kottu ka jaalallee barbaaddu shamarran barbaaddullee bayyaa'inatiin si qopheessa faranjii barbaadde gurraattii barbaadde daalattii barbaadde boora barbaadde tafuula magaalaa barbaadde waadaa isinii seenee jira etana namni naa dawwaltee etana dhufuu dandeessu wanni hundi bana dooseen jaalalaa banamee jira etana baname dooseen jaalalaa haga borga namaallee taatu mirqaanaa bula maaliif beeytanii nama waan diqqoo tanatti gammadeetu ta guddoollee argata hin dogoggorina Oromoo diqqoo jettanii hin tuffatina waan diqqishuu tanatti yoo gammanne ta biraallee rabbii duu dabala taayee xilaata Oromooti xilaata keella guddicha rabbiin osoo isa kararraa nuu qabe taawwalillee dhawaatuma itti deema maaliif yoo jettan namni kun akkamitti dandeettii kamiin caffee Oromiyaa keessa taa'ee adeemsa namaan jira seeratti dhiyaachuu qaba namni kuni xiinxallamuu ture waggaa sadiin kana keessatti dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa ture inni garuu dubbii ka himaa ture mootummaa naannoo Oromiyaatiif osoo hin taane mootummaa naannoo Amaaraatiin foormishiina dabarsaa ture Oromiyaa keessa taa'ee dabarsee Daani'el Kibriit dammaqaa mokonnoon qaamota olaanuu kanaan dabarsaa ture har'a maal godhuu barbaada beetanii ofii isaatii muudama kennuu barbaadee yoo ilamee ilaala Shimallis Abdiisaa bira achi taree way bilchiginnaa tanamu way taayee danda'a hojii keemu way taayee danda'a Jawaariin hiitee bar wasakitti bar Jawaar kana hiitee bar leenca gararra jiru kana hiitee waggaa sadii isa keessatti cukkoo malee nyaadhu mootiin girrisaa hidhamee farda shaneettu hidhaa jira nuun jetteemi farda wayyaaneettu hidhaa jira nuun jetteemi isseettaatillee Orobbeedhe yeroo dhiyootti hiddee bita bakka baatetti yeroo dhiyootti bakka baate si deebida abshiir isayyo laalaame
waan illee raasaa oole warri soddaa isaa lela sagalee isaa waan taayee daddaan raasaa oole viidiyoo dabashaa warri wal jalaa fuudhee taayeen borganama seera dhiyaachuu edhaa ila dhageeffadha tiraanisleetii walii godhanii akkuma bakka jirtu girisaan har'a guyyaan keeti warri tikitikoo malee dansaa kanatti haga ammaatitti kan ittiin dhiichisin namicha daalacha san dhageeffadha warra soddaa isaa laa በዘንድሮ ምርጫ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ፓርቲያችን ድቃ ጉዳን አካ ትራንስሌቲ ጎዳቴ በአቶ ዋን እንደረረ ኦለ ገዲ ያሳጅ ምስጋና እኔም ሁሉንም ሼር አደርጋለሁ። አከረ በቃ ስትጀሰን ያ ረቢ እግዚአብሔር ረገፈዱ ቆም አማ ዋን ጎተን ኦሮሞ በጋ ቀመደን ቢሊሱማን እንጂፈኖን ድቃቴን ቀብዱ ሰበቢን ኢሳ Abiyyi Ahmad wanni inni hojjetaa jiru waan isa barbaachisu qofa. Taayyeen danda'a hin fayyadu Abiyyi Ahmad. Maaliif hin fayyadne yoo jettan taayyeen waan dalagu hin beeku. Inni kayoon isaa maali? Garaa guuttachuudha. Bifa kana gara gurraachaa irraa diimatti jijjiiramuudha. Kayoo taayyee danda'a. Taayyee danda'a kayoon isaa diima irraa gara gurraachaatti lawwatamuu. Isinii galaami bifti isaa yoo diimaa taate booratti achi siquu boorrachuu barbaada akkanaa kanatti ilaalila. Nagartee akkanatti boorratee areeda faa baasuu barbaada bar hin danda'amu ka areeda baasuu hin danda'amu amma taayyeen areeda baasuu barbaada si gala areeda namni martiin baasuu bar amma taayyeen areeda baasuu danda'a hin danda'u kana yaada inni guyyaa galgalaa ganama kayoon isaa maali akkam godhee Shimallis Abdiisaa aangorraa kaafadhee bakka isaa bu'a ila gartanii waan inni irra jedhee ilaala caffee Oromiyaa san keessatti haasofni inni irra dubbate maal jedhee beektanii nama fiddanii muudama kennitaniif kana akkamitti osoo natti nimi muudama kennitaniifi naan mari'attanii jirtanii yoom xaqlaa ministeerii taate taayyeeti kitaaba seerluga baaftee dheengadda seerluga dheengadda baaftee jirta yoom muummicha ministeeraa Itoophiyaa taateeti kan nama muuduu jalqabde akkamiin natti muudhabda Shimallis Abdiisaa jedhan Shimallis hin komata maasii himammaa maali hojiin kee dandeettiin kee yoo galgalaa ganama Oromoo arrabsite malee shanee jettee yoo nurra duulte malee hangaasaa walii wiiskii dhugaa wayita wiiskii keetirra as baate nurra barreessuu yoo taate malee maaluma hojiin kee hangaasaa waliin gangalachuun alatti maal hojjatte Oromiyaadhaaf lafa nuu kaa'ime bilxiginnaa bakka buute caffee Oromiyaa dubbi himaadha maal himte Oromiyaadhaaf dubbii maalii himte dubbiin ati himtu galgala ganama jecha shane gadi yoo baatu nu arrabsuu namni kanarratti hin bobba'u hojjataa mootummaa eega taate hojii kee hojjechuu qabda hojiin kee maali Oromiyaa bilisa baasuu bilxiginnaa bilisa baasuu har'a bilxiginnaan bilisa baate sadarkaa cabuu irra jirti jechuudha. Hanqinni kudheessaa madda dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa madde jechuudha. Halo? 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 Dhaga namatu gammadee taayya irratti dhiichisuuf naa dawwalaa jira wiiskii dhuguudhaaf bilbilli banaadha dawwala hundi keessa rakkoon takka illee hin jiru rakkoon takka waan barbaaddanii machuu dandeessa hundi keessa waan isinitti tole hin dhaga'amu aboo halo 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 hin dhaga'amu halo halo hin dhaga'amu intarneeta kee sirreeffadhu be affeerraa kiyya irratti hirmaachuuf hin fakkaatte bootaan sii qabamee jira kottu tikeettii rakkoon qabu argite namni kamuu dawwaltanii hirmaachuu dandeessa bilbilli isii hin dhageessisu shamarran illee irratti hirmaachuu dandeessa rakkoon qabu dimokiraasiidha waan taaneef dhiira dubara maaliin jennu rakkoo takkaan qabu hundi keessan irratti hirmaachuu mirga qabdan kanaafi injifannoon xiqqoon qabdu injifannoon xiqqoon qabdu botaayee danda'a adeemsa mee waan san isiniifanuu iyyuu badi qoyaa isinii banaanee soqee haasaa inni irra haasaa oolisan kolfaan du'aa jiraan maaliif beektanii Muhammad Sani wanni kee hin jiru viidiyoo kee gattuqee ilaalee jiraasi seensisa jedhee hin jiru viidiyoon kee beeyta viidiyoon kee yoo jiraate fidadhu taayee danda'a jechuun bilxiginnaaf maal hojjete mee guyyaa waggoota sadan dabran kana keessatti
Mee waanuma taayyeen bilchiginnaa godhe tokko chanaa hima. Galatooma kaadhifamtoota hundumaaf dhiyaatan gara sagalee mirkaneessisuutti deemna. Hin morma taayyee eeggadha. Sagalee deeggarsaa. Adeemsa jedhe taayyee. Gaafii adeemsaa kabajamoo fayyaa'e. Daalatti wayiidha. Gaafii adeemsaa qaba. Gaafii adeemsaa qaba. Dabarree jirra. Dabarreerra. Didamee? Didameera maal fiddama? Gaafiin adeemsaan fudhatamne? Hin fudhatamne iskut. Dhiifama sagalee kennuun erga jalqabame booddee adeemsichi darbeera. Akkasii miti. Akkasii miti. Sagalee kennuun jalqabamee jira waan ta'eef adeemsa kana bira dabarree jirra. Ayyee caffeen akkanaa dhagahu. Maasii dhagaa. Namni muudame kuni baay'eedha. Ayyee. Namni amalaan waliin fakkaatu, ga'umsaan waliin fakkaatu. Ayyee. Bakka tokkotti erga tokko Ayyee. sagalee kennuun sirriidha jedhee ani namanu. Ayyee. Kana qabadhaatii nagayan. Nagaatti. Kana qabadhaa chawu. Kana qabadhaa nagaan jira. Maali beeytanii? Taayyee danda'a har'a muudama kennuu barbaade. Gaafa inni mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ellee waliin beeynu. Taayyee jechuun mootummaa naannoo Oromiyaa gaafa inni ta'ellee waliin beeynu. Argite miseejii amma naa dhufe argite baga gammaddee anis tikeettii muradhee si bira dhufaa jira. Anaa shiishaa tokko qofa naa qopheessii jedhe miseejii nama dhufe. Rakkoon takkallee hin jiru. Rakkoon takkallee hin jiru. Gammachuu namni bakka maraa itti jira laa garte. Sababiin isaa wanni marti isinii qophaa'ee jira. Bayya'inatiidhaan waan barbaaddan mara ajajachuu dandeessan. Anatu uf qabee jira. Dalagataa jira. Uf isinii qabe konsartii isinii qopheessee jira. Weelkaam irrisaa maachi. Hundi keessanuu. Bakka nagaan dhuftan. Sababiin isaa taayyeen danda'a mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee uummata muuduu barbaada. Xaqalaa ministeerii ta'ee uummata muuduu barbaada. Hangaasa masee akka gadiin deemee hoteela geesseetiniin birri hangaasa Abiraahim Muchul irraa godhe. Obbo Taayyee jedhee hangaasaa waan qabu guutuu itti fixate. Mutsafaan jaarraa waan harkaa qabu itti fixate. Marti isii har'a nama jabaa wayii uf godhee ani dubbii himaa naannoo Oromiyaati. Akkamitti osoo waan takkanatti himin muudama kennaa ooltanii. Yaa subhaanallah yaa Oromoo. Mee namichi affa gattii taraa namichi kaleessa harka kennaa ni dhaabaaf. Qabsoo Oromootiin ni dhaaba'e. Wayittii kitaaba nurratti baasu kitaaba shanee jedhee nurratti baasu mee laala laalame haqi inni Oromoo diqqeesse laalame. Nama kanatuyyuu akkamitti namuuduu dhabdanii jedheetiniin kanaaf aaraa jechuudha. Bootama jirtu san irraayyuu si kaasuudhaaf mijjeessaa jiran haala. Yeroo gabaabduu keessatti bakka baate gurfa afran ta'e keessatti qilinxootti qaallittitti darbamuudhaaf guyyaa eeggataa jechuudha taa'ee. Sababiin isaa har'a seera cabsee jira. Akka seera bilchiginnaatitti seerri bilchiginnaa cabee jira. Bilchiginnaan nama seera cabse irraan kuttu. Bakka akkasitti beekna bilchiginnaa. Kanaaf taa'ee danda'a yeroo dhiyoo keessatti olaantummaan seeraa irratti fudhatamuu qaba. Uummata bilchiginnaa gammachiisuudhaaf achumaan nullee isin jalaan gammaduudhaaf girrisaan taa'een danda'a yoo seera dhiyaate qofa bilchiginnaan itti fufuu kan danda'u. Yookaan namichi kun caffee Oromiyaa dura dhaabatee jira. Adeemsa caffee Oromiyaa cabsee jira. Osoo caffeen Oromiyaa sagalee laataa jiru adeemsa jedhee sagalee kana dhaabuudhaan bifa aariitiin komii dhiyeessuun itti gaafatama jalaan bahu jechuudha. Gartani bilchiginnaan seeraan deema seera qabeessa. Nama yakka dalage akka taa'ee danda'atitti ifa bahee yakka dalage hidhamuudha qaba. Warri yakka takka hin dalayneeyyuu hidhaa jira kunniin ulaa. Kun amma maal balleessee hidhameme? Maal balleessee namni kun? Yakka takka hin qabu. Itoophiyaan dimokiraasiitti haceetu jedhee hidhame bara. Jawaar Muhammad jechuun Itoophiyaan gara dimokiraasiitti haceetu jedhee nama hidhaa jiruudha. Taa'een danda'a ammoo anatu nama muuduu qabaa Shimallis Abdiisaati nama muuduu dandeettii hin qabdu. Akkamitti osoo natti himin aanarraa fiddee gandarraa fiddee asitti muudama kennita. Yoom natti himte jedhee Shimallis hin tuffatee jechuudha. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaa tuffachuun adeemsa bilchiginnaa faallessa. Kuni fudhatama hin qabu. Kanaaf taa'een danda'a seeraan gaafatamuu qaba. Caffeen Oromiyaa waan kanatti yaadee murteetti kennuu qaba. Isinii kana warri qulqulluun akkanaa osoo hidhaa jiru ka caffee keessa taa'ee jeequmsa kaasu maalee garee. Kanarraan namni kuni waggoota 3 dabran keessatti duula hamaa uummata Oromoo irratti banee maqaa shanee jedhuun
sagalee harka dhoo isaatiin Dammaqaa Mokonnonii fi Daani'el Kibriitii waliin nama hojjetaa ture keessaa isa tokko jechuudha. Tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba. Akka Profeesar Cululleen Ahmad gammachuun isaanii gammachii zalaaqii taatuuf mootummaan naannoo Oromiyaa bilchiginnaa seerrisii waan cabee jiru seerri akka irratti fudhatamu akka Taayyeen Danda'aa mana hidhaa geeffamu gaafii isinii dhiyeessinaa jechuudha. Girrisaan hundi gaafii kana dhiyeessee jira. Yakka kun yakka cima yakka akkanaa dalaguun hin fudhatamu bilchiginnaa keessatti hin fudhatamu. Kanaaf osoo Shimallis jiru anatu muudama kenna jechuun seera faalleessa. Seera bilchiginnaa hin faalleessa. Bilchiginnaa jechuun nama gaafii tokko gaafateef mana hidhaa qofa carran isaa. Kanaaf Taayyeen Danda'aa gaafii seeraan alaa gaafatte biyya san keessatti paartii bilchiginnaa deeggarte taanaan gaafii qaabachuu mirga hin qabdu. Mirga takkallee hin qabdu. Waan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jee Shimallis dhiyeesse gaafii kaasuun sirra hin turre. Namni gaafii gaafate hundi isaa mana hidhaa jira. Atis hidhaa geeffamuun sirra jira. Namni gaafii gaafate hundi isaa hidhamee jira. Kuni adeemsa bilchiginnaati. Adeemsa bilchiginnaa faalleessitee waan jirtuuf hidhamuu dandeessa. Warri si jaalatu sagalee sii ta'uudhaan firii Taayyee Danda'aa jechuudhaan har'arraa kaastanii warri Taayyeedhaaf quuqamtan akka sagalee taataniif waamicha isinii dabarsinaa jechuudha. Warri Taayyeen hidhamu gammaddan ammoo na waliinu bakka gammaddan yeroo gabaabduutti akka gaallittii seenuuf anis haga sagalee danda'uun Shimallis Abdiisaa bira dhaabbachuudhaan haga Taayyeen Danda'aa qaallittii seenutti itti fufaa jechuudha. Qabsoo bakka waadaadha kun. Waadaadha. Adeemsa bilchiginnaa cabsee jira. Gaafii mirgaa gaafachuun bilchiginnaa keessatti dhoorgaadha. Olaantummaa seeraa cabsuun bilchiginnaa keessatti dhoorgaadha. Harka baaftee gaafii gaafachuun dhoorgaadha. Waan sitti himan qofa na'am jettee akka duraaniitii fudhattee deemuudha malee wanni har'a Taayyeen Danda'aa dalage seera bilchiginnaa faallessa. Seera bilchiginnaa hin faallessaa. Maal jechuu kiyya beektu? Bilchiginnaa keessatti seera adeemsa bilchiginnaa keessatti gaafii gaafachuun hin danda'amu. Si gala murtee Abiyyiin dabarse murtee Shimallis dabarse na'am jettee fudhachuu dandeessa. Yoo maqaan kee Profeesar Ahmad Culullee irraa jijjiiramu gara Ahmad Culullee yookaan Doktor Ahmaditti naan jedhanii bilchiginnaa keessa jiraadhe na'am jedhee fudhachuun irra jira. Malee maqaan kiyya sirrii mitii Ahmad Cululleedha jedhee mormachuu hin danda'u. Kanaaf Taayyeen Danda'aa adeemsa bilchiginnaa cabse. Gaafii gaafachuun mirga hin qabu. Hin ayyamu bilchiginnaa waan akkasii. Taasuu mallee hin ayyamu. Bilchiginnaan harka tokko ol baaftee gaafii gaafachuu hin ayyamu. Kanaaf Shimallis Abdiisaa yeroo dhiyoo keessatti mala itti ilaali siin jenna gurbaa. Aangoo irraa si kaafachuudhaaf sirra dalaga jira. Halkanii guyyaa si jala galee Dammaqaa Mokonnonii waswaasiin na tahee Shimallisiin na jala karaa qabaa akka barbaaddanii Oromiyaa keessa isin gulufsiisa. Akka Abiyyiin dimokiraasii isinii bane kana caalaa isinii banaayyuu ani natti jabaadhaa jechuudhaan Dammaqaa fi Daani'el Kibriitiin walii galee harka garaa jalaatiin Shimallisiin aangoo irraa kaafachuudhaaf kan irratti dalagaa ture Taayyee Danda'aati. Shirri sun jalaa fashalaa'ee jennaan adeemsa jedhe seera cabse. Seera bilchiginnaa cabsee jira. Dhoorgaadha kun. Nothing. Kun dhoorgaadha. Kanaaf girrisaan halkan takkallee taatu gammadaa bula. Sababiin isaa Taayyeen Danda'aa edana hirriba malee bulaa jira. Maalumaaf dubbadhee jedhee ilkaan of nyaataa jira. Maalumaaf gaafii gaafadhe seera bilchiginnaa cabse jedhee harka ofirra nyaataa jira. Kanaaf girrisaan guyyaan keessanii fataa zanaa. Nuti yoomuu kenna oli. Naqa. Affeerraa kiyya kabajanii akka dhuftan asumaan waamicha isinii dhiyeessaa. Waadaa isinii seenee jira. Akka barbaaddanitti. Ka jaalallee barbaaddu. Ka dhugaatii barbaaddu. Ka nyaata barbaaddu. Ka shiishaa barbaaddu. Ka haraqee barbaaddu. Ka dubartii barbaaddu. Baay'inatiidhaan hin jira edana. Bakka feetanii kottaa isinii qophaa'ee jira wanni marti. Girrisaan waan dhabe takkaan qabu qaba. Girrisaan waan dhabe hin qabu. Hundaayyuu rabbiin nutti kenne ni'imaa hundaa addunyaa kanarratti waan silaa si fayyadu hundaa nu bira jira. Waan ati itti fayyadamuu dandeessu waan amma isin itti fayyadamuu dandeessan hunduu isin bira jira.
Kanaafi bakka gammaddanii maaliif beeytanii taayyeen danda'a edana mataan isaa hagana ol bokokee iita'ee jira nagarree fuula isaa. Bakka akkasuma nagaatti jedhe akkasuma gaafii gaafatee nagaatti bee irra deebii taayye gaafii isaa irra deebii wayii nagaatti jedhe nagaatti. Wayii yaa rabbii kiyya beekoo isinii badda ittiin bohaara waan akkanaa tartee dhufti. Wanni didiqqoo argannu tanatti yoo hin gammannee tabiraa maal goona jarana qalladinaa isin girrisaan didiqqoo akkanaa tana keessa shaqqalanna malee nuti guddoollee rabbuma itti kadhanna didiqquma tana keessaan shulluqu jennee guddootti tarra malee yoo guddoo barbaannaa guddichuma barbaannaa guddichi nu jalaa goruutti malee yoo ka jedhu taate ulfaata jalqabamee diqqoo tana gammannee diqqoo tanarraa kaanaa jechuudha kanaan wal qabsiisee Galatooma. Kaadhimamtoota. Gara sagalee mirkaneessisuutti deemna. Taayyee danda'a attuu bilbilinnaadhaan wal lolee dhaggeeffadhu. Gaafii adeemsaa kabajamoo fayyaa'e. Gaafii adeemsaa qabu. Bira tarreera. Didamee? Didameera maal fidde? Gaafiin adeemsaan fudhatamne? Hin fudhatamne uskut. Dhiifama sagalee kennuun erga jalqabame booddee adeemsichi hin dalagu. darbeera. Akkasii miti. Akkasii miti maayini. Sagalee kennuun jalqabamee jira waan ta'eef adeemsa kana bira dabarree jira. Adaraa seera. Baay'ee caffeen akkanaa dhagahu namni muudame kuni baay'eedha. Ayyee. Namni amalaan waliin fakkaatu ga'umsaan waliin fakkaatu. Ayyee. Bakka tokkotti erga tokko Ayyee. sagalee kennuun sirrii dheedhee ani namanu Ayyee. kana qabadhaati nagayan. Ayyee nagaatti. Nagaatti atillee ciao. Nagaatti rabbi sin deebisi. Abu agartani nama ofii isaati waggaa sadiin kana keessa biltiginnaan hojjedhu jettee achi keette nama arrabsuu malee waan takkan hojjetintu muudamni isin har'a kennitan sirrii mi jedhee caffee mormaa bara. Yaa subhaanallah rabbii keessanii jira. Feera mala. Nama jarri dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa achi geettu waggaa sadiin kana keessatti mee waan qunna garii qabu takkatti taayyeen dalage naafidha. Oromummaan dhugaa jechuudha. Yoo nama arrabseen alatti, yoo nama diqqeesseen alatti, yoo arrabaa alatti feesbuuk isaa jala seenaa ilaalame. Arrabaan alatti maal godhe? Silaa dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun dhimma biyya san barbaachisu irratti gaddalagee Oromiyaa gara nagaatiin nama ceesisu malee nama achumarra taa'ee ilmaan Oromoo dhaloota qubee kana girrisa shane ergamtu junta achii baate akkas taate jedheetiin nu arrabsuu malee guyyama takka tasgabbiidhaan uummata kana jijjiiruudhaaf yaade santuuyyuu har'a warra isa caala sammuu qabu nama tasgabbiidhaan biyya ofii hoogganuudhaaf barbaadu nama aangoon kennameef akkamitti itti kennitanii jira. Mee maal jettan namicha daalattii kana kaleessa hidhaa baafnee harka kenna. Jawaar faallee osoo har'a dhufanii muudama argatanii maal jechuu barbaada beektanii inni dandeettii hin qabu ana dandeettii qabaa jira. Dandeettii ka qabdu waggaa sadiin kana keessatti maal fidde mee taayye? Yoo nu arrabsite malee maal fidde? Sitti cichuu qabaa yoo Shimallis Abdiisaa yeroo gabaabduu keessatti bakka baate sanis si deebisuudha si qorichi kee. Aangoo sanirraa si kaasanii paarlamaa si geessina siin jedhanii funyaan walitti butanii qilinxoo si darbu. Qilinxootti itti diqqaate xiqqoodhatu hidhamuu qabaayyuu taayee dhugaa isinii jedha Oromoo kaleessa nutu hidhaa baase bakka baay'ee deebi'uudha qaba kanarra dalaguu qabna nu marti namni kuni akkamiin nama tuffata badi Shimallisiin tuffata bara Shimallisiin caalee jabaa ta'ee isa caala argame maalinni ati yoo nu arrabsite malee bu'aa maalii buuftan isin lachuu sanittuu wal tuffatti bara anatu si caala jechuu isaati altaree Abiyyi ama muudama kana namni kenne Abiyyi dabar Shimallis waan Abiyyiin jedheen alatti hojjetu Abiyyi Ahmad sanuyyuu akkamitti kana godhe itti uffata ofii isa jala deemee yoo Abiyyi waa barreessu sheer jalaa godhe caffeerra dhaqee caffee mormaa jechuudha. Eessaa fidde dandeettii akkanaati taayye warri har'a muudama kennee ati sirrii miti dandeettii hoogganuu hin qabaniin jettu suni nama sihii kana hiikee walitti dachaasuu danda'u bara warra hoggansa gahaa qabu bara nama saba kanaafis keessatti quuqama qabu ta'uu danda'anii bara akka kee galgala ganama as ba'ee uummata kanaan arrabsani ati xilaata uummata Oromooti ati xilaata qabsaa'ota Oromooti taayee danda'a natu siin jedhe Oromoon xiyyeeffatee sirratti tarkaanfii sirra fudhachuudha qaba
ati yoo oromoo irratti duulte malee yoo oromoo basaafte malee yoo oromoo lafarraa dhabamsiifte malee bu'aa maalii oromoodhaa buuste sii galee garuu anna ajaa'ibe gaafiin ati gaafatte muudama namaa kennu yaaddaa bata taayye way miskiinni akka keetii kun maalumaa takkaa itti dhiichifnamee sirba isinii bana sirba isinii banne itti dhiichifne guyyaan har'aa guyyaa mirqaanaati na fataa zanaa jechuu malee gaddi takka hin jiru aariin takka hin jiru maaliif yoo jettan nama waan xiqqoo tanatti gammadee dhiichisetu guddootti illee gammada tanumaan takka jenne lama jenna achi booda abiyyi ta'uu danda'a maaltu beeka shimallisii sanis ta'uu danda'a nuti oromoon waan oromoo ta'uuf gammannee itti dhiichisuudha akkana itti jenne bulloo kiyya bulloo farda bulloo ka'ii galii malee biyya abbaa malee sab asab asab asay 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 warri taayee daalattan ila nu kana jaalannala bulloon garmaa mutala yoo mana hidhaa oola warri taayee dandeettan baga gadditan baga isini cabse shimallis abdiisa bulloon garmaa mutala mana hidhaa oola bulloo dawee dawee dawwisa dawee dawee dawwisa dawee dawee wajjin kee kanuma wallahi hojii ajaa'ibaa qaba sinja illee adde sa'atiyyuu qabu sa'ati batakkatti argeessanii mataa isin garagalcha malee dalagata nama dalagataadhaan bulloon garmaa mutola maamana hidhaa oola bulloon garmaa mutola maamana hidhaa liifi isin haasa'uudhaaf sa'ata kanatti hin fudhatu bakka takkatti isin keessaa mataa isin inteessee isin biraa deema ani qotee bulaa dalagataa nama noormaalidha taayee isinif fakkaate hoo muuse bakakka miise bakakka seene walakka seene walakka seene walakka aboo baga isini cabse baga isinitti cabsete caffeen oromiyaa gubadhaa kan gubdan kana isinillee rabbi isin guba takkattiin keessanii naftan takkattiin hundi keessan tara matara abbaa feete haa muddu kuni caffee seera qabeessaa miti garuu taayeen danda'a seera bilxiginnaa cabsee jira hidhamuu qabu jirtu girrisaa kiyya culullee ijoollee culullee fataa jedhaa jirra kaarra taayee danda'a irratti dhiichisaa jirra lammachi taayee yoo baate tola lammachi taayee yoo cabde tolti lammachi taayee yoo cabde tolti way rabbi sita hidhaa seentee keellee rabbi nu haadha geessisu taayee danda'a hidhamtee kee rabbi nu haadha geessisu taayee insha Allah faana ragadu kana nurraa dhaaba wamba den kaapa goota dabali nu barbaada taayee daalatti sana nu barbaada qaallitti nu geessa warra dhugaa beeku
hukuma haba hukuma haba hukuma haba hukuma Mamu tola mama na ida Mamu tola mama na ida Hini dama tayen nu hidamu qaba oromo hidamu qaba nutu hidha baase hidhatti deebisuun nurra jira de sagalee ta'uu fi dandeessa warri taayee jaalattan nuti ammoo taayeen akka hidhamuuf halkanii guyyaa irratti dalayna jettee nan boobatu haga jawaab muhammadiif jecha nu garaan nu gubatee waan goonu dadhabne kana taayee danda'a yoo hidhame nam tokko san yaadatu nam tokko daalattii tana kitaaba isaallee isuma waliin hidhatti guurra seerluqa inni shanee jedhee nurra baase san akkasumatti isa waliin qaallittii geessina malee nam tokko ittiin fayyadamu nam tokko seerluqa nutti baasti daalattiin seerluqa jettee ummata oromoo irratti maqaa shanee jedhuun propagaandaa dalayti jechuudha. Sigalee kanaafi kitaaba isaa warri irraa bitattan hundi isaa taayee danda'a waliin qaallittii geeffamuudha qaba. Kuni farra oromummaati xilaata oromooti taayeen danda'a. Nama oromoo balleessuudhaaf hundeedhaan kutatee ka'edha. Ummata amaaraa Daani'el Kibriitii fi Dammaqaa waliin galuudhaan oromoo balleessuudhaaf nama halkanii guyyaa dalagaa jirudha. Kanaafi har'a caffeen oromiyaa biltsiginnaa muudama dhoorgattee aangoo dhoorgattee jennaan gaafii kaasuudhaan caffee oromiyaa keessatti seera cabsuudhaan jeequmsa kaasee caffee oromiyaa jeequmsatti kaasee har'a. Kanaafi seerri cabee jira olaantummaan seeraa haa kabajamuu jennee gaafanna. Abbaa fedhe yoo ta'e seeraa olii miti. Yakka dalagee jira taayeen danda'a. Seera biltsiginnaa keessatti kuni dhorgaadha. Biltsiginnaan gaafii gaafachuu hin dandeettu gidduudhaan cabsite. Carraa yoo sii kenname hin gaafatta. Sanuyyuu gaafii nati gaafattu gaafii jaalalaa, gaafii badhaadhinaa, gaafii waa'ee magariisaa dubbatu malee ebalummaa muuddanii ebaluun sun aangoon kana argachuu hin qabu. Dandeettiin ebaluu sanii gadi bu'aadhaa. Dandeettiin ebaluu kanaa ol ka'aadhaa. Ebaluun sun hooggansa hin danda'u. Xaqlaay ministeerii taayee danda'a. Okkona shinnaa muudama kennuu barbaaddi. Lammachi harree. Lammacha fardaa. Hinjiru wanni akkasii. Hinjiru yaa lammatti. Hinjiru wanni akkasii. Wayi Zainabaan dhuftee jirti. Wayi jaalallee xiyyata duraanii. Eessa baddeen tala? Welkaam baga dhufte. Baga nagaan dhufte. Waalaikum assalaam. Qaata si soqaa bara jalatti jaalallee maan xiyyata keessa tirti. Zainabaan tuni jaalallee xiyyaa warri itti dhiyoo jirtan dhufee ka'a. Tarkaanfii isinirra fudhadha dhufee warri naannoo isii jirtan uf beeytan isinu. Akkasii Oromoo kanaaf taayeen danda'a olaantummaa seeraa jala ooluu qaba. Hadaraa seeraa jennee isin gaafannee jirra. Haga hadaraa abiyyi jennutti hin ta'u hidhamuu qaba taayee. Hidhaa jarana hidhaa guyya matakkallee taatu gammadaa bullame. Hidhaa achi hidhaa nurra namicha mataa nu nyaate kan. Nu nyaate mataa girrisaa je'ee maal je'ee kaan je'ee kitaaba isa dhumaa irratti kitaaba nurra baasee iyyuu jechuudha. Agartee kana caala wanni Oromoo hafe takka illee jiru. Kana caala wanti Oromoo hafe takka illee jiru. Akatta mallattee. Kanaafi seera biltsiginnaa keessatti adeemsi biltsiginnaa cabee jira. Dhorgaadha gaafii gaafachuu. Dhorga. Sinii galee akkasii wallaahi hirqaala jaba jira. Fataa jedhaa koottaa kaa hundi keessanuu warri ammaa gammaan dawwalaa turtan warri dhufuudhaaf makiinaa tikeettii murataa jirtan hundi keessanuu wanti isin barbaaddan isinii qophaa'ee jira. Wanti isin barbaaddan hundi lafa isinii jira. Dhiyaadhaa akkuma isiniin jenne kaa waadaa isinii seennee jirra abbaa dhuftan. Fataa jedhaa bultu haga gana maatitti guyyaan boriillee guyyaa iriftiiti. Dalagaan hin jiru. Guyyaan borii guyyaa kamii beektanii? Gidir sanbata jechuudha. Sontaagiidhaa guyyaa gidir sanbataa kana guyyaa itti fataa jedhanii luka saqqalanii ciisan waan ta'eef.
guyyaa luka saqqalanii ciisan kana namni luka saqqaltanii ciisuu barbaadan dhiyaadha. Ni hadhoome moo ni hidhame moo jetta hidhamuuf deema haa hidhamu akka hidhamu irratti dalagaa jirra qaama dhimmi ilaallatu wal dubbisnee jirra yeroo gabaabdutti hidhaa seensisuu yaalaa jirra inshaallah yoo rabbi jedhe hin hidhamaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin haasa'u jirra muummee ministeeraallee dubbisuu yaallee jirra nuun milkoofne namni wayii sagalee ergatee ture mee maal ergee yuumne أكتم الله ودو أمنا جاي ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ዛሬ ጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አከራት ይረኩ ነው ቃምኒ ኦዱኑ ቢራን ገው ኦሶማኖ ስቴነ ሲወሊና ሶፍኑ ኦዱን ኩኑ ቢራ ገያማ ይቹ ኦዱን ኩን አማ ካማ ስቲ ፈካቲ ዋን ከናን ዱረ ቱሬ ሰን ይቹ ከናን ዱረ ዋን ቱሬ qondaala kiyya tokkotu amma naa erge finfinne irraa galatoomi siin jenne qondaala kenna kuni waan ture waan ta'eef ittiin isin hin burjaajessinu kuni waan kanaan dura ture gaafa kanaan dura abiyyiin du'e jedhee uummanni olii oofaa ture sun amma waa'ee abiyyiitiimi ajandaan kenna lammachi harree kana baqa lammachi harree yoo cabde malee hin taltu lammachi taayee seeratti dhiyaachuudha qaba kanaafi galatoomaa oromootiyya isin bashannansiisuu dhufee haganuma si waliin taphachuu dhufe maaliif yoo jettan ani guyyama takkatti bilxiginnaa yoo fuula walii guurtu tasna jedha na gammachiisa sababiin isaa kanumaaf nama umrii isaa guutuu waggaa 3 kana keessa nu diqqeessaa bahe taayee danda'a waan haganaa dhaga'uu kiyyaaf gammachuun na dhagaame sanuma gammachuu kana isinii qooduu dhufe garuu akka seera bilxiginnaa keessatti seerri cabee jira shimallis abdiisaa yeroo dhiyootti taayee irratti tarkaanfii fudhate jennee eegaa jirra hundi keenna walumaan eeyna caffeen oromiyaallee waan kana haala salphatti bira kuta jenneen eeynu taayeen danda'a akka hidhamu gaafanna kuni seera bilxiginnaa adeemsa bilxiginnaatiif hin ta'u haa hidhamu bakka haa hidhamu kaleessallee hidhaa bahe namichi kun haga baheellee bu'aa takka hin buufne mana hidhaa seenuu qaba kanaaf seerri bilxiginnaa cabuun sirrii miti nama tokkoof jechi seerri hin cabu kanaaf caffee oromiyaa hunda jeeqe bakka pirezidaantiin naannoo oromiyaa jiranitti sanuu lammaffaallee muudama haarawaa argatanii jiru kabajaa dhabeefii jechuudha taayeen danda'a hidhamuu qaba allaqalla kanaafi chibooda walitti deebinee dhiichifna gaaf inni hidhamee dhageenye akkasitti kanumaan bu'aara tanumatti waan guddo nagaatti jedhee jira taayellee nagaatti bakka anaaree jira nagaatti gadi bahee hin deemne garuu chaw nagaan bula